Makmaaksa Oromoo keessatti balleessu nama jedhan tokkoon obbo balleessu foon wajji qalataniiti. Obbo balleessu foon kana nuu hirii jennaan tole inni nuu baktiidha jedheedha. Guutumatti nyaannu ofii barate. Maqaan isaa balleessoomi. Balleessoon jara kana keessaa uumaman har'aan tana alaabaan keessanis akkasi faaruun keessanis akkasi. Seenaa keenya nutti himu barbaadu nuuf sirreessuu barbaadu. Balleessoo irraa waan gaarii ni eeganii. Maal eegda? Obbo balleessoo foon kana nuu hirii jennaan tole inni nuu baktiidha jedheeti cufaa wanni godhe hoggaa namni irraa dheesse. Waan hiruuf deemanii miti jedhee inni ofii gurguracha. Hoggaa namni kun bismillaahi jedhee kun basmaam jedhee irraa dheesse ofiisaa fudhata. Guutuu fudhata. Kanatti dammaquudha barbaachisaa. Warri akkasii kun wacaani dhugaan badaa wacaani yaanni summii yaanni summaawwan yaanni uummataaf hin tolle hojiirra oolaa jedhanii warra yaadu. Wacneeti waan dur deebifnaa jedhanii yaadu. Kun hin jiru. Farda dulloomeen gulufee namni galma ga'e hin jiru.